Jirtilmaan Oromoo nagaa keessanii fayyaa jirtu bakka jiraattanii kaleessa iida ture warri iida gaarii akka dabarsitan abdiin qaba. Warra baranaa warra bara hedduu jedha isinii sanirraan eegaluudhaan gara biraatiin akkam jirtilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti warroonni amantii kiristaanaa fi waaqeffataas kanneen iida ayyaana irratti gammaddan bagattiin isin ga'eenaan jedha yookiin ammoo sabaafillee ergaa dabarsaa turtaniif hundumti keessanuu galatoomaa galanni kenna kaa'onnee irraa burqee isin haa dhaqqabu jedha. Har'a qabxiilee muraasa diinni ammas Oromoo irratti dalagaatiin jiru qabadheen dhihaadhee qabxiilee muraasa kana wajjin ammootu irratti haasofnaa irratti mari'annaa hawaasa keenya dammaqsinaa. Kanaaf qabxiilee har'a kaasnu kanneen keessatti hubannoon hojjetamuu kan qabuu fi ammas diinni uummata Oromootiif rafaa kan hin jirree fi uummata Oromoo irratti shira hamaa akka ta'aa jiru kan mul'isan ragaalee garagaraa qabannee dhiyaannaa. Ajandaan inni duraa irraa dubbachuu barbaadu ajandaa yeroo ammaan tanaa miidiyaalee Oromiyaa hunda irratti yookiin ammoo aktivistoonni hunda isaanii irraa kaasan dhimma karaalee gara magaalaalee garagaraatti fidan cufuu ka jedhu kana ajandaan kun hangammaa irraa hin dubbanne sababiin hin dubbataniifis aktivistoonni sirriitti irraa waan dalagaa jiraniif warroonni miidiyaa garagaraa irra jiran karaa sirrii ta'een irraa hojjetaa waan jiraniif kana deeggarumaaf namni hundi uuma tokko irraa haasa'u kan jedhu irraa xiqqoo of qusadhee amma garuu iyyuu dubbiin achi hin jirtu. Uummanni Oromoo bakkuma jirtanitti qe'ee jirtutti bakka jirtutti cufi karaa shururuun hin barbaachisu kanaasaniin hin barbaachisu karaa bakka jirutti cufi gabaa magaalaa takka magaalaa biraatti baadiyaa irraa gara safaraa yookiin magaalaatti karaaleen seenu tokkolleen akka hin cufamne dhibbaa dhibbatti aktivistoonni Oromoo hundi isaanii kan deeggaran ta'uu hubattanii ibsa qeerroon biyyaa baasu ibsi qeerroon biyyaa irraa beesun ibsa Oromoota hundaa akka ta'e beektanii ibsa Oromoota hundaa qofaa miti ibsa sabaaf sablammoota kaayyoo Oromoo kana deeggaran hunda isaanii ta'uu beektanii isa kana Oromiyaa guutuu keessatti hojii irra akka oolu naannolee ollaa warri galtan ammootu konkolaataa keessan fuutanii gara Oromiyaatitti akka hin qajeelchine adaraa dubbiin kun isa akka malee siiriyeesii fi baay'ee qajeellotti kan ilaalamu akka ta'e akka hubattan asumaan dabarsaa ejjennooleen OMN fi miidiyaalee gara irraatitti himame sunniin ejjennoo ilmaan Oromootii fi jaalleewwan Oromoo yookiin qabsoo uummata Oromoo jaalatan ka hunda isaanii akka ta'e sirriitti beekuun barbaachisaadha. Inni biraa dubbii ammallee mootummaan kun haqni mootummaan kun dhugaan jirtu irra qabamee jira. Hanni isaan gaggeessaa jiran dharri mootummaan Abiy Ahmadii fi Shimalis Abdiisaa gaggeessaatiin jiran Oromoo biratti bira dhaqqabamee jira. Oromoo biratti akkaataan jarri kun gocha arsii lixaa yookiin naannawa arsii lixaa keessatti yookiin arsii irraa ka'ee hanga gadi baaleen bahutti sochiilee waraanni Abiy Ahmad qabeenya namaa gubuudhaan amantii Islaamaa amantii Kiristaanaa irratti duule jedhaniitiin olola oofan sun ragaalee qabatamaa lubbuu namoota dhumataniitiin listi ta'ee jira. Kana ifatti argaa jirtanii gara biraatiin ammallee qabeenyi Shaashamannee keessatti gubate sun ammas ifa ta'ee jira. Kanaaf mootummaan Abiy Ahmad lolli jiru lola amantii Oromoo jidduutti jiru osoo hin taane lola mootummaa biltsiginnaa kan sirna nafxanyaa deebisee Oromoo irratti dhaabaa jiruu fi fincila ummata Oromoo fi ummata haqaaf falmatan faana ati godhaa jirtu yookiin ammoo Abiy Ahmadii fi warri leellistoonni sirna nafxanyaa godhaa jiran sirriitti ummanni Oromoo hubatee jira. Kuni kana ta'ee osoo jiru ummanni wanti ati dubbatte yookiin ammootu wanti Abiy Ahmadii fi nafxanyoonni dalagaa jiran sirrii ta'uu akka sirrii hin taane sirriitti osoo beekamu erga ummanni beekamee booda ammallee hardhallee Abiy Ahmad ummata musliimaatiif rafee bulaa hin jiru. Ummanni musliimaa rafee bulaa hin jiru yommuu jennu ragaa maal harkaa qabdan jechuu dandeettan. Ragaan maalii fi ajandaa amantii kana Abiy Ahmad har'a fidateedha. Oromoon tokko Oromoon dhiiroo arsii keessatti amma dura charchii eegaa turte qeerroon kiristaanaa qeerroo islaamaa wanti jedhamu hin jiru. Qeerroo Oromooti. Kanaaf qeerroon Oromoo yeroo charchiiwwan garagaraa masjiidota garagaraa akka balaan takkallee irra hin geenye qabeenya sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiranii akka balaan takkallee irra hin geenye eegaa turan. Haa ta'uti garuu Abiy Ahmad guyyaadhaa guyyatti Oromoon tokko ta'uun isaa aangoo Abiy Ahmad akka itti gabaabsitu waan hubateef Oromoon tokko ta'uun isaa sirni nafxanyaa deebi'ee biyya sana irratti akka hin dhaabbanne waan beekameef akkuma Finfinnee keessatti Dajaneedhaan dubbateera. Amma dura ergaa kana dabarsinee turre. Keessumattuu iyyuu dhaabbileen
Oromoota guyyoota jalqaba eegalan san waraana makalaakayaa oofataa Finfinnee keessa agartanii jirtan viidiyoo san. Waraanni walakkaa deemaa, waraanni Abiyyi walakkaa deemaa, ilmaan nafxanyoota ammootu ulee qabatanii maal fagaatanii qabatanii magaalaa Finfinnee keessaa uummanni Oromoo akka ba'uu danda'u hiriira godhaatiin amma turame. Viidiyoon sun ammallee jira. Upload gochuu dandeenya deebisnee viidiyoo san. Kana bira haa dabarru. Ajajni dubbiin amma garam akkasiin deemaa jirtu Oromoon sirriitti hubachuu danda'u qaba. Abiy Ahmed jibbaa inni ummata musliimaatiif qabu, jibbaa inni ummata Oromoo waliin dhahee umrii dheereffachuudhaaf qabu ragaalee qabatamaa walitti deemuun dirqama ta'a. Ololaa miti kun. Haqa lafa jiruu jechuudha. Abiy Ahmed maal godhaara? Guyyaa 15 dura Abiy Ahmed Alamuu Simee gara Asallaa erge. Naannoo guyyaa 15 dura Asallatti erge. Alamuu Simee Asallaa seenee ajaja akkamii dabarsee? Tokko kaabineen naannoo magaalaalee Oromiyaa keessumattuu naannoo Arsii kanneen keessatti argaman parsantii 50 yoo xiqqaat ilmaan nafxanyoota akka ta'an ajaja dabarse. Tokko kana sirri qabadha. Kaabineen isuma kana sirri bilcheessi namee kala ajandaan lamaan irraa dhiisuu dandeenya. Kaabineen naannoo Arsii lafa ilmaan sikkoo mandookiin ilmaan Arsee Baalee fi completely Arsii lamaan keessatti argaman. Ajajni inni dabarse parsantiin 50 kaabineen naannawa kana jiran ilmaan nafxanyootaatiin akka guutaman yookiin ammootu ilmaan Oromoo ari'amanii nafxanyoonni bakka isaanii akka qabatan ajaja dabarse. Ajaja dabarse kanaan ajaja kana hojiirra oolchuudhaaf baay'ee rakkisaa akka ta'e beekamaadha. Sababiin isaa naannawni kun majooritiin ummata musliimaati. Ummata musliimaati. Ummanni musliimaa kaabinee musliimaa yookiin amantii islaamaa qaban kun akkuma jirutti wanti isaan godhan wayituu hin jiru. Ummata santu majooritii musliima waan ta'eef akka tasaa ta'e akkuma tuulama keessatti naannoo tuulamaatti ilmaan tuulamaa yookiin ammootu ilmaan amantii kiristaanaa jiran naannoo kanatti illee ummatuma kanatu bulchaaf. Aangoon isaan kaabinee hedduu keessa jiran more than 50% jechuudha. Amma kaayyoon maali? Amma dura yaadadha. Naannoo sulultaa fi naannoo laga xaafootti kantiibaaleen dubartootaa kanneen amantiin isaanii musliimaa ta'e hujiilee seena qabeessa yeroo dalagan, hujiilee nama boonsu yeroo dalagan, korraapshinii yeroo isaan naannoo sanitti dhabamsiisan ilmaan nafxanyootaa maal jedhaa jiranii? Naannoo kana keessaa ijoollee musliimaa maal qabu? Musliimni naannoo kana irratti wata konti isaan qabu hin jiru. Kanaaf namoonni amantii musliimaa kun naannoo magaalaa Finfinnee irraa akka fagaatan waraana Abashaan isaatii fi miidiyaalee isaanii irra ta'anii Oromoo irratti labsaatiin turan akka ta'e namoonni yaadanna. Keessumattuu dubartoota kantiibaalee laga xaafoo fi naannoo sulultaa naannoo magaalaalee Finfinnee naannoo Finfinnee jedhamu yookiin ammoo Addis Ababaa zuuriyaa isaan jedha kana keessatti. Amma dubbisantu babal'atee Oromiyaa waliin gaara. Nafxanyoonni 4 kiiloo erga to'atanii booda Abiy Ahmediin mirga isaa yookiin miila isaa jalatti erga galfatanii booda wanti isaan raawwataa jiran Itoophiyaa keessatti musliimni diinagdeenis ta'e amantiidhaan yookiin ammootu aangoodhaan eessumaayyuu akka hin geenye ajandaa nafxanyootaa ilmaan miliinikiittu Abiy Ahmed kenname. Abiy Ahmed yeroo ammaan tana musliima irratti duuluudhaaf jecha aangawoota amantii musliimaa biyyarraa yookiin aangoo irraa dhabamsiisuudhaaf jecha waraana maalii fakkeessee bane? Waraana amantiidhaa fakkeessee ofii isaatii kiristaanota fixaa, ofii isaatii ilmaan tuulamaa ajjeesaa, ofii isaatii ilmaan tuulamaa qabeenya ilmaan Oromoo tuulamaa guggubaa akka waan ilmaan Oromoo lamaa wal nyaataniititti ajaja dabarse. Kana wanti godhame. Kanaaf istiraatiijiin akkamitti ta'uu danda'aadha? Kaabinee Oromiyaa keessaa ilmaan nafxanyootaa parsantii 50 keessattuu naannawaalee magaalaalee hunda isaanii jechuudha. Naannawa magaalaalee hundatti ilmaan nafxanyootaa bulchiinsa godinaalee irraa eegalee parsantii 50 akka ta'an tooftaan isaan baafatan maali? Oromiyaa jeequ. Naannawa kana jeequ. Naannawa kana keessatti jeequmsa erga uumanii booda jeequmsa kanaan ammootu waraana maalii fakkeessan? Akkuma kaabineen hedduun kantiibonni hedduun isaanii ummata musliimaa ta'an poolisoonni naannoo kana jiran illee ijoollee amantii islaamaati. Amantii islaamaati. Akka tasaa ta'e this is waan gochuu danda'anii miti. This is a naturally ummanni kun ummata naannoo kanaa jiru kan amantii kana filatee jiru malee Abiy Ahmed akka inni amantii islaamummaa quraana qara'ee amantii isaa lafatti darbee rabbii tokkochisaa lafatti darbee amantii biraa aangoodhaaf jijjiirate sana ummanni naannoo kanaa aangoo sanaaf jijjiirachuu dhabuun mirga isaati. Eenyullee kana dirqisiisee nama amantii jijjiirsisuun hin danda'amu.
akka Abiy Ahmed aangoodhaaf akka Abiy Ahmed yookiin ammoo namoota amma dura abbaa lafaa ta'uudhaaf maal shuumamuudhaaf bishaan irra facaasanii ummata musliima amantii kiristaanaa qabsan san amma hin jiru wanti sun. That's over. Yeroo Minilik biyya qabatu hojjetee yeroo sun. Amma garuu laala waan Abiy Ahmed dalage. Parsantii 50 kantiibaalee magaalaa yookiin kaabineelee magaalaalee fi godina kanniin bulchan ilmaan nafxanyaa harkatti galchuudhaaf ilmaan Oromoodhaa walakkaadhaa ol sababa kamiinuu kanaan aangoo irraa kaasuun barbaachisaa ture. This is the strategy. Aangoo irraa kaasuun. Kanaaf maal godharree jeequmsa uuman. Jeequmsa kana yoo uuman parsantii 50 kun eenyurraa ka'uu qabaadha. Warroota isan deeggarre isa afoo dhaabbatan irraa ka'uu qabaadha. Abiy Ahmed fuuldura karaan ati deemaa jirtu. Sirrii miti. Ummata keenya miidhuu hin dandeettu. Warroota jedhan ofirraa kaasuun ofirraa hir'isuun dirqamatti ta'e. Kana keessatti ammootu xiyyeeffannaan taargeetiin inni godhate daataa kaabinoota qabanii irratti hundaa'eetiin ummata naannawa kana irratti xiyyeeffatan taargeetii godhatan ijoollee amantii musliimaa ari'uu hojii irraa murteeffatan. Ari'uu hidhuu ajjeesuu murteeffatan. Kanaaf waan ummanni lamaan ummanni amantii lamaanii wal nyaate fakkeessanii yookiin ammoo wal dhabe fakkeessanii ajandaa uumanii waraanni magaalaa Shaashamannee bira kiiloomeetira 7 fi magaalaa san keessa osoo jiru waan takka dhaamsuu didan yeroo badii sun kan dalage eenyu warroota ummanni magaalaa sanaa hin beeyin eessaa dhufan Abiy Ahmed leenjisee kan fide jechuudha. Namoota qabeenyaa list out godhee harka kaa'ee jechuudha. Kanaaf ajaja kaabineen asallaa irra turtan kanneen Alamuu Simee wajjin walgahii Alamuu Simee asallaa isirratti isin gaggeesse. Kaabineen naannawa kanaa dhibbatti parsantiin 50 ilmaan nafxanyootaa ta'uu qaban jedhee inni ajaja isinii kenne hojii kana ni beektan. Ummanni naannoo sanaa walgahii sana turtan ni beektan. Hojjettoonni naannoo sana turtan ni beektan. Kanaaf amma fooftaan inni filate maallee ummata wal nyaachisuudha. Maaliin amantiidhaan. Maqaa kanas sabataniitiin ummata amantii islaamaa qabu abbootii qabeenyaa irraa kaasee hanga aangawoota mootummaa fi poolisoota naannoo sanaa hunda isaanii hidhatti guuruun carraa yookiin istirateejii isaan baafatan. Kanarraa fakkeenya takka isinii hima. Poolisoota Baalee irraa kaasee hanga magaalaa Adaamaatitti hidhaman 110 keessa namni 101 kan ta'u ijoollee amantii islaamaa qabanii poolisoota amantii islaamaa qaban. Simple data kana fudhadhaa. Simple. Nama kanniin nama kun maal ta'a parsantii 95 ol ta'a 96 almost. Poolisoonni amantii islaamaa qofa qaban laala hubadhaa parsantii 96 yeroo qabamanii hidhatti guuran ka waraana musliimaa irratti bane yookiin ammoo ummanni islaamaa fi ummanni kiristaanaa wallolee osoo hin taane mootummaan Abiy Ahmed ummata amantii naannoo kana keessa jiran maajoritiin isaanii musliima waan ta'aniif ummata kana aangoo irraa fageessuuf ummata kana diinagdeedhaan isaan laamsheessuudhaaf Abiy Ahmed wanti inni godhe istirateejii parsantii 50 kaabinee fi caasaa mootummaa olii hanga gadiitti ilmaan nafxanyootaatiin guutuudhaaf baafate kan ilmaan naannawa kanaa hidhuun kan didee afoo dhaabbate ammoo ajjeesuudhaan yeroo isaan fuudhanii kaan hidhagguuranii kaan ajjeesan bakka isaan irraa hidhanii fi bakka isaan irraa ajjeesanitti hunda isaaniitu jechuudha. Bakka hojii irraa isaan ari'anitti hunda isaaniitu caasaalee kana ilmaan nafxanyootaatiin guutuudhaaf Abiy Ahmed murteeffatee Alamuu Simee magaalaa Asallaa irratti kaabinoota hunda yookiin caasaa hunda isaanii walitti qabee ajaja dabarse. Kanaaf wanti deemaa jiru kan gara biraatiin achi bira darbee amma wanti torbaan dabre keessa oofan waraanni kun lola amantii lamaanii jedhaniitiin waan isaan oolan kana bira achi darbee kaabineen yookiin ammoo caasaan tikaa Abiy Ahmedii fi Shimallis Abdiisaa amma wanti jarri dalagan maali? Wanti jarri dalagan maali? Akka waan qeerroon dodolaa waarningii nama 60 kennite fakkeessanii ofii isaaniiti Shimallis Abdiisaa bulchaa Arsii Lixaa irratti amma ramadantu jira Gujii irraa fuudhanii ka ummata Gujii fixe. Bulchaa godina Gujiitti ilmaan Gujii lafarraa xarage fuudhanii fidanii karaa isaatiin namoota jiraattota dodolaa nama 60 maqaa baasanii maqaa nama 60 kana gubbaa irratti qeerroo fakkaatanii barreessanii qeerroo fi qaree jedhan qarreelleen jennu qeerroo fi qaree dodolaa irraa ergaan kun namoota 60 kanaaf akka waan dabarfamee godhanii waraqaa kana facaasan. Hojiin sun garuu hojii caasaa qaama security mootummaa Abiy Ahmediiti malee
hojii qeerroo dodolaatii miti. Qeerroon dodolaa waan akkasii keessaa harkan qabu. Charchiin dodola gubatee hin jiru. Dodola keessatti ijoolleen dhumatte. The first day ijoolleen dhumatan ijoollee torba. Torbanuu ijoollee musliimaati. Torbanuu ijoolleen guyyaa jalqabaa dodola dhumatan ijoolleen torbaa kan namni tokkochi qofa amata 20 oli hundi isaaniitu ijoolleen daa'imman jechuudha. Kan dhumate ijoollee amantii musliimaati. Malee amantii kiristaanaati miti. Tokko keessaan fuutan ijoollee torban du'a guyyaa duraa duute sanniin torbanuu ijoollee islaamaati. Eessaan dhuferee hadha achi garagalee ijoolleen qeerroon dodola. Qeerroon dodola ummata kiristaanaa wajjin for centuries kan jiraatee fi gosti takkittiin dodola keessa jiraatu amantii hunda warra qabuudha. Dodola keessa wanti jiraatu. Ummanni magaalaa dodola amantii takkittii dodola keessaa yoo fudhattan fakkeenya sheedama fudhadhaa. Sheedamni amantii hunda of keessaa qaba. Amantiin gosa sheedamaa keessaa dhabamte hin jirtu. Eenyutu eenyuun lolaa raree? Maaf kijiban taane ummata kana irratti Abiy Ahmed dalaga. Dodola irratti siif milkaa'u bakka biraatti ittiin galadhu jennaan. Kanaaf qeerroo dodolaa. Ummanni dodolaa, qeerroon dodolaa fi ummanni naannawa sana jirtan wal taatanii dhara ummata dodolaa yookiin qeerroo dodolaa irratti Abiy Ahmedii fi Shimallis Abdiisaa akkasumas ammootu namtichi ummata gujiidhaa biyya isaanii irratti xaragee gara naannoo Arsii keessatti hojii kan akka ramadamu amma dalagame hojii ummanni kun dalagaa jiran kana beektanii kana hubattanii olola diinni keenya eenyu fa'a. Namoonni akka Siyyum Tashoomee jedhamu warri diraamaa kana dalagaa jiru jara. Kan xalahaa kana barreessullee afaan Oromootiin barreessullee jara OPDO fayyadamanii ammallee deebi'anii afaan Amaaraatiin dodolarraa ergaannu ergame jedhanii ergaa kanallee akka waan Oromoonni yookiin ammoo ilmaan tuulamaa hubadhaa waan kan ilmaan tuulamaa kan dodola keessa jiraatan yookiin ammoo ilmaan Oromoo kanneen amantii kiristaanaa qaban kan dodola keessa akka waan iyyannaa isaanii barreeffatanii fakkeessaniitiin poosti godhan. This is shame on Nafxanyaas. Shame on Abiy Ahmed. Kanaaf Oromoo dodolaa. Oromoo ilmaan sikkoo mandoo. Ilmaan arsee guutumaan guututti waraanni Abiy Ahmed yeroo ammaan tanaa amantiidhaan adda siqoodee ilmaan tuulamaa kanneen umrii kan kee guutuu ati waliin jiraatteen waqti nyaachisuudhaaf Abiy Ahmed dalagaa jiru. Abiy Ahmedii fi paartiin biltsiginnaa diina ummata Oromoo ta'uu isaa beektanii ilmaan Oromoodhaa kan Abiy Ahmed ofii ajjeesuuf deema. Abiy Ahmed ijoollee har'a maqaan jaatamaa kun dodola keessatti yeroo duraatiif miti. Zamana Alii Muusaa zamana dargiin aangoo qabatu Alii Muusaa namni jedhamu namoota jaatamoota akkuma yeroo kan dargiin fite jechuudha. Dargiin fite. Nama jahatama jala ga'u abbootii qabeenyaa naannoo sana kanneen amantii musliimaa ta'an walitti qabanii boolla takka keessa magaalaa dodolaatitti fixan. Eenyu kan hojjetu caasaa mootummaati malee ummata jiraataa yookiin ammootu hiyyeessa dodolaatii miti. Hiyyeessa naannoo sanii yookiin ilmaan sikkoo mandoo naannoo saniiti miti. Kanaaf Abiy Ahmed yeroo ammaan tana maqaa ilmaan sikkoo mandootiin maqaa qeerroo dodolaatiin waraqaa barreessaniitiin facaasan sana abadan ilmaan sikkoo mandoo hin ilaallatu. Ilmaan Oromoo hin ilaallatu ilmaan Maccaaf Tuulamaa fi ilmaan sikkoo mandoo jidduutti ati diina taatee jidduu kana seenuu hin dandeettu. Wanti Oromoon naannawa biraa hin beekne probably namni lafa sikkoo mandoo yookiin ammoo lafa ilmaan Arsee keessa jiraatee hin beekne ilmaan Tuulamaa kanneen lafa kana keessa jiraatan gosa Arsii himatu. Fakkeenyaaf magaalaa fi araddaan dhaladhe keessatti namoonni hedduun isaanii gosa an keessaa dhaladhe himatu. Balbala qabu akka aadaa Oromootitti malee gumaa waliin fixanna. Gumaa isaanitti galte ilmaan sikkoo mandoo uf gobeessanii ufi qabanii ummata kana gumaa isaaniitu irraa fixaa jiran malee akka amma Abiy Ahmed akka amma kaabinee Shimallis Abdiisaa akka amma ganticha gujii kan gujii fixeetiin amma gara Arsii lixaa ramadanii garaa jalaan ummata sana irratti yakka hojjetaatiin jiru sanatti wanti isaan yaadan kun completely ilmaan sikkoo mandoo qeerroo Arsii kan hin ilaallannee fi nugusa keessan saricha Abiy Ahmed qofa kan ilaallatu ta'u ilmaan Oromoo eessumaayuu jirtan ifaan ifatti akka kana beektan. Kanaaf qeerroon naannawa dodolaa jirtan. Qeerroon Arsii lixaa keessa jirtan. Diinni keenya tokkoof tokko. Akkuma amma dura ijoollee musliimaa bata kiristaana ijoolleen Oromoo charchii Amaaraa guban jedhame san har'allee charchii Amaaraa eeguun charchii Amaaraa eeguun har'allee isin qaba. Charchii Amaaraa eeguun
ilmaan qeerroo sikkoo mandoo qabaayu kan biraa dhiisaa yoo ka isaan nama sodaachanii qeerroon Oromoo ilmaan Tuulamaa kan maqaa keessaniin nagadamaa jiruu fi naannoo kana keessa jirtan yeroon isin ilmaan sikkoo mandookiin ilmaan Arsee wajjin gad dhaabbattanii Abiy Ahmed amantiidhaan adda nu qooduu hin dandeettu. Abiy Ahmed nuti qeerroo sikkoo mandoo qeerroo Tuulamaa qeerroo Jimmaa qeerroo Gujii qeerroo Wallaggaa hin beeknu nuti qeerroo nuti beeknu qeerroo Oromooti yeroon isin jettanii olola Abiy Ahmed kana diina ilmaan Oromoo kan ta'ee fi 4 kiiloo keessa dhiiga ilmaan Oromoo hundaan seene malee dhiiga Oromoo kiristaanaatiin hin seenne Abiy. Dhiiga Oromoo kiristaanaatiin miti Abiy ka 4 kiiloo seene. Dhiiga ilmaan Oromoo hundaan 4 kiiloo seene. Hadhallee hayyoota Oromoo hidhee Haacaaluu Hundeessaaf ajjeesee hunda isaanii 4 kiiloo keessatti umrii dheereffachuudhaaf kan inni deemaatiin jiru. Dhiiga ilmaan Oromoo gabbarteeni malee lubbuu OPDO'n wareegamteeti miti. OPDO'n takkittiin isii wareegamne. Waggoota sanniin hunda keessatti hin wareegamne TPLF OPDO tokkochaan ajjeefne tokkochi OPDOdha harka TPLF itti hin duune tokko kan du'e ilmaan Oromooti qeerroo Oromooti malee qeerroo gosa sanaa qeerroo gosa sanii kan jennu miti. Kanaaf shirri namoonni akka Suyyum Tashooma kan Abiy Ahmed leenjisee miidiyaa ijaaree fi harka kaa'e kanneen akka Biraanoo leenjisoo kan miidiyaa bitanii harka kaa'een olola isaan oofaniif yookiin ammootu shira isaan uummata Oromoo wal nyaachisuudhaaf ammallee osoo Oromoon itti dammaqee jiru dhaabbachuu didaniif akka hin bitamne akka dammaqxaniitiin ofirraa eegdan adaraa isinitti haa ta'u. Wanti jiru kan biraa maali? Dhugaan jirtu maali yoo jenne guyyoota itti aanan kanarraa eegalee namuuyyuu jechuudha. Namni Oromoo ta'e kamiyyuu manaa gadi hin bayinaa ka jedheen hin jiru. Oromoodhaa miti sabni fedhe hubadhaa ibsa ammaa kana keessatti abbaan fedhe sabni fedhe magaalaa Dodolaa keessa yoo jiraate Adaamaa keessa yoo jiraate Finfinnee keessa yoo jiraate Finfinnee isaa keessatti nagadachuu mirga qaba gurgurachuu mirga qaba. Wanti jedhame garuu Finfinneedhaa baatee Aqaaqiin dhaqxuudhaan clear Aqaaqiidhaa baatee Bushooftuun dhaqxuudhaan hin danda'amu. Makiinaan seera kana cabsee konkolaataan seera kana cabseetiin deemu kamuurratti tarkaanfiin barbaachisaa ta'e ni fudhatamaadha. Dubbiin jirtu asirra. Eenyu Suyyum Tashooma gurbaan jedhamu kun akka waan Oromoota 60 maqaa barreessanii manaa gadi hin bayinaa namni jedheenitti fakkeesseetiin alagaan Oromoodhaaf yaaddee maqaa amantii Ortodoksii jedhuun kiristaana jedhuun Oromoodhaaf yaaddeetiin osoo hin taane akkam goonee Oromoo tan ammallee shakkii jidduu isaanii naqaydhanii xalahaa barreessanii nama 60 maqaa ijoollee kanneen keessaa maqaa isaanii yaamuudhaafi ganama kana aktivistii yookiin rogeessi tokko wajjin ogguu haasofnu namoonni as keessa jiran firoota aktivistoota Oromoo kanneen amma mootummaan Abiy Ahmed jaanjessaa jiru akka ta'e obboleeyyan isaanii mana hidhaa akka jiran hubadhaa laalaa hubadhaa. Ijoolleen namoonni listii kana keessa jiran Dodola keessa jechuudha. Amantii kiristaanaa sababa waan ta'aniif jechuudha. Listii kana keessatti isaan galchan obboleeyyan isaanii yeroo ammaan tanaa Abiy Ahmed hidhatti guuree dararaa jira. Kan hubadhaa. Eenyutu Oromoo kamtu pari Abiy Ahmed. I think you need to understand ummata sikkoo mandoo. Sammuu ummata sikkoo mandoo hayyummaa ummata sikkoo mandoo akka amma ati deemtu kanatti kaabineen tantee lafa kana keessa akka dijjenne gochuun ni danda'ama. Kaabineen abbaa fedhe maaf hin taane lafa kana keessa akka dijjenne gochuun ni danda'ama. Very simple. It's not big deal tana gochuudhaaf. Garuu akka ati yaaddetti dheengadda ofii keetii suuqii namootaa gubdee suuqii kiristaanotaatti gubatee akka ati jettu caasaan kan kee akka itti afarsu sun dhibbatti kijib akka ta'e musliimota 150 ol kan ta'an kanneen listiin haruun miidiyaa irratti bahe gaadha. Duuti magaalaa Dodolaa keessatti raawwatame tokkochi kiristaan hin duune. Kanallee kan ajjeese ijoollee musliimota magaalaa Dodolaa kan ajjeese Oromoo kiristaanaa naannoo sana jiraatu osoo hin taane waraana Abiy Ahmed. Waraana keettu ajjeese. Caasaa keettu ajjeese. Malee ollaan ummanni magaalaa sana keessa jiraatanii miti. Kan ajjeese. Qabeenya hundasaa kan gube caasaa keeti. Ergamtoota keeti, hojjettoota keeti, warra ati leenjifteetiin qabeenya namoota listiidhaan adda baastee itti kenniteetu gube. Namni tokkochi hanga ammaa yeroo inni suuqii tokko gubu si agarre jedhanii qaban hin jiru. Lafa tokko waan godhan hubadhaa yaa Oromoo.
warroota guyyaa hiriiraa ba'an aanaalee tokko tokko keessa akkatti isaan uummata Oromoo adabaa jiran laala. Warroota guyyaa hiriiraa ba'an warra hiriira sana keessa turan kun kudhan adabaa jiran mana hidhaatti gaddisuuf kun kudhan. Warra ammootu isaan gorsitan jedhaniitiin shakkan ammoo 7,000 adabaa jiran. Warra sodaatee mana isaatitti hafellee 3,000 adabaa jiran. Abiy Ahmed kuni aanaa naannoo Kokkossaa keessatti waan ta'e. Arsii lixaa naannoo Kokkossaa keessa waan ta'e kun. Kan bakka hiriiraa dhaqe kun kudhan. Kan hiriira sana ni gorsitan jedhaniitiin qubatti qaban beekaa ragaa miti. Qubatti qaban 7,000. Kanaan alammootu kan sodaatee mana isaatuu oole 3,000 adabaa kan jiru. Carraa kana fayyadamee ammallee ummata naannoo kanaa saamsisaa kan jiru mootummaa Abiy Ahmedii malee ummanni Arsii tokkollee jechuudha. Tokkollee ummanni Arsii hundi isaatu amantii 10 qaba. Dhiiroo amantiin ummata Arsii keessa jirtu akka ummata biraatii miti. Wallagga gama dhiyaachuu dhaqee Wallagga keessa kiristaana jira islaama jira. Harargee yoo buute probably irra guddaan maybe 98% ummanni Harargeedhaa musliima. Arsiin garuu akkasii miti. Arsiin gosa hunda keessa almost gosa hedduu keessa jechuudha. Islaamatu jira, waaqeffatatu jira, kiristaanatu jira, kiristaana keessattuu ortodoksitu jira, protestaantitu jira. Kun hundinuu Arsii keessa waan jiraatu. Kanaaf Arsiin ummata naannoo biraarra amma yeroo baay'ee namni Direedawaadhaaf Harariin ummata wal danda'ee jiraatu jedhamaami akka godinaatitti akka ummata kanaa waggaa 150 amantii isaanii wal danda'anii ummanni Itoophiyaa keessa jiraate akka Arsiititti hin jiru. Akka Arsiitti. Guyyaa goobanni daacee milinikii waliin ta'ee ilmaan Tuulamaa qe'ee isaanii irraa buqqiseetiin aree harma godhatee ufitti qabee gosa kenneefi balbala kenneefi intala heerumsiisee kan jiraachise cidha waliin godhee gumaa waliin fixateetiin kan jiraachise ilmaan Tuulamaa ilmaan Arseeti. Abbaan fedhe kana ragaa kana dhossuu hin dandeettan waakkachuu hin dandeettan. Har'a ammoo ummata kana bittanii maallaqaan wal nyaachifna jettanii gantoota garaadhaaf bulanii ummata kana jidduutti duula dibansiista yoo ta'e ummanni Tuulamaa kan lafa sikkoo mandoo keessa jiru. Ummanni Arsee kan naannawa san keessa jiruu fi sabaaf sablammoonni naannawa san keessa jirtan yeroon isin qoqqoodinsa Abiy Ahmed baafate kana jalaa kaatanii afoo dhaabattan amma. Inni biraa seriously wanti hubachuu qabdan Abiy Ahmed ummata Arsiitii miti yookiin ammoo ummata musliimaa miti ummata kiristaanaa irra akka xiyyeeffate. Mootummaa Abiy Ahmeditu kaabinoota yookiin ammoo caasaa mootummaa sana keessatti argaman kanneen amantiin isaanii musliima ta'e discriminate godhee irra duulabani. Ni agartu amma ji'a muraasa booda yookiin maybe ji'a tokko booda kaabineeleen nafa hunda jiran warra afaan Amaaraa dubbatu naannoo Amaaraa irraa hore isinii dhufu. Because 50-50 goonaa jedhaniiran. Because biltsiginnaan naannoon qabu jedhaniiran. Biltsiginnaan naannoon qabu. Biltsiginnaan Oromiyaa hin jiru. Biltsiginnaan Amaaraa hin jiru. Biltsiginnaan Tigraay hin jiru. Biltsiginnaan Goojjam hin jiru. Ji'a muraasa booda namoota hidhatti sakaallee kan hidhaa keessa ukkaamsine kana booda biltsiginnaa Itoophiyaa waan jedhu qofa akkuma maqaa jalqaba kaafatan isa qofa socho'a kan ammoo jaalatanii jibbanii afaan qabnee hunda isaanii dhiifnee likkii garsiisnee kaan hojii irraa ariinee kaan ammootu biyyaa baafnee kaan hidhatti darbinee kaan ajjeefnee 50-50% lafa naannoo namni musliimaa keessa jiru kana keessa qofa otoo osoo hin taane Oromiyaa guutuu bakka danda'ametti bakka waraanaaf hin sodaanne akka Gujiitii fi akka Wallaggaa yoo ta'e malee lafoottan biroo keessatti parsantii 50 kaabinee Amaaraa yookiin ammootu Goojjamiif Gondar irraa dhufan ilmaan nafxanyootaa achirra guuruudhaaf murteeffataniidha. Kun ammoo maal siinu faree warri kaabinee keessa jirtan feetu Tuulama taata. Feetu Arsii taata. Aangoo kan kee yeroo gabaabaa keessatti yoo Abiy Ahmediif gadi jettee salaattee sagaddee kaateef malee aangoo irraa ari'amuun keessan mindaa keessan dhabuun keessan hojii irraa gaggeeffamuun yoo diddan hidhamuun yookiin ajjeefamuun waraana Abiy Ahmediitiin murtii kaabineen giddugalaa yookiin ammoo tukereewwan giddugalaa qaama naannoo Amaaraa irraa biltsiginnaa giddugalaa keessatti Abiy wajjin taa'anii mari'atanii murteessanii jiran. So this is coming to you. Biltsiginnaa taatanii Oromoonni Oromiyaa keessa jirtan parsantiin 50 keessan yookaa du'aan yookaa hidhaadhaan yookaa carraa kam yookaa yoo barbaadan barumsa sii kennanii biyyaa si baasu. Kana booda guyyaa ati deebitu parsantii 50 miti probably 51 plusin
eenyuun qabamee argitu jechuudha Oromiyaan ilmaan nafxanyootaatiin qabamee argitu jechuudha aangoon jiru hundi isaatu yeroo ammaan tanaatti bakka kana namoota kana bakka buusuudhaaf wanti isaan godhaa jiran Bishooftuu irratti guyyaa 15 qofa leenjisanii kaabinoota amma mana hidhaa darban kanniin bakka isaanii nama buusaa jiran kuni salphina olaanaa Abiy Ahmed wanti inni godhaa jiru ummata Oromoo amantiidhaan dur lafaa wal nyaachisa kutaadhaan Oromoo wal nyaachuu dhaabnaan Oromoon dhimma kutaatiin garaagarummaa isaanii abadan kanaan nun sobdu jennaan har'a immoo maaliin deebi'ee jechuudha dubbii kanaan gad deebi'ee jira kana Alamuu Simeettu Asallaa irratti kaabinoota Asallaa jiran yaamee kallattii itti garsiisee jira kanaaf ammoo istiraateejiin filatan maal godhu jeequmsa naannoo kana uumta jalqaba sana booda kaabinee 50% taanii dhagguurtee taan barumsaan dabarsuu dandeetta taan deem biyya san dhaqi workshooppii guyyaa tokkootiif deemidha guyyaa ati deebitu aangoon sirraa fudhatameera you can do nothing kanaaf miseensonni kaabinee Oromiyaa keessa jirtan this is a call for you yeroon kun yeroo isin ummata Oromoo wajjin dhaabbattanidha jechuudha yeroon kun yeroo isin ummata Oromoo hadda ajjeesaa jiran waan maqaa inni balleesseen hidhatti darbaa jiran qofa osoo hin taan yeroon kun yeroo isin Abiy Ahmed dudda garagaltanii nuti ummata Oromoo wajjin dhaabbanna gaafii ummata Oromoo deebisuudhaaf dhalan uumamne malee bakka kana yookiin ammoo miseensa kan kee taane malee ummata Oromoo amantiidhaan wal nyaachisuudhaaf kaayyoo kennaa miti namni ummata Oromoo wal nyaachisuudhaaf aangoo naannawaa nuti jirru irra nuti dhalanne irratti bakka biraa irraa poostaadhaan ekspoorti gootaniitiin fiddan abadan nu keessan bulchottanii yeroo isin tarkaanfii namoota akkasii irra fudhattan amma tarkaanfii hin barbaachisu waan biraa shururuun barbaachisu kanaaf dubbii dodolaa sirritti hubadhaa barreeffama listii nama 60 kan baase Abiy Ahmedii fi Shimallis Abdiisaati kana wanti baasaniif tokkoffaa naannoo san keessatti bari yakka dalagame Oromootu cadhise amma dura dodola irratti namoota fixan hundi keenya ni yaadan warroonni mootummaa kana keessatti TPLF illee ajjeese Oromoo Islaamaa qofaa miti magaalaa Heeraroo irratti nama 26 guyyaa agaaziidhaan fixan nama 32 guyyaa madoo godhan ilmaan tuulama akka jiranii waliin turan ilmaan tuulama waliin dhumatan ilmaan sikkoo mandoo waliin dhumatan malee tuulamni qofti du'ee sikkoo mandoo biraan hafne sikkoo mandoo duutee tuulamni biraan hafne har'a magaalaa san keessa naannoo sanatti barsiisaa tokkocha ajjeefamee jiran barsiisaa tokkocha ajjeefame sanaafi waraana hin fakkaanne olola hin fakkaanne ummata Oromoo irratti oofan eenyu kan oofu namtichi naannoo magaalaa Heeraroo jiru kan guyyaa ummanni naannoo Heeraroo zoonii sanarraa walgahee araddaa buuraa callee jedhamu keessatti yeroo mari'atu ummata keessaa achi bahee agaazii itti yaame hardhallee namticha santu ummata naannoo sanaa amantiidhaan adda qoodee yeroo sanallee agaazii itti yaamee namoota 26 kan ficiise nama san walgahee keessaa achi gahee akka nama bilbila maatii bilbiluu ta'ee agaaziin bilbilee agaazii Heerarootti itti yaame hardhallee namtichuma santu naannawa Heeraroo keessatti waan ta'aa jiru kan jeeksisaa jiru kan garaa isaatiif bitame nama kanaa jedhama nama tokkocha ammas nama tokkocha ammallee ummata keessatti hafee ummata naannoo sanaa akka hin barbaannetti maqaa namoota barreessee ka'uun argu nama kanaa jedhama kanaaf ummanni Oromoo naannoo kana jirtan lagannaan gabaa suuqii hin bantanii miti isin himame magaalaa kan kee keessa waan gooti gochuu dandeettaadha magaalaa kan keetiin ala konkolaataan tokko bahee hin socho'udha karaan ni cufamaadha kana wanti jedhame kana bira dabranii ilmaan Minilik kanneen akka Siyyum Tashoomee Naf Gurbaan jedhamu barreeffama inni gadi dhiise waan warri dodolaa itti erge fakkeessee gadi dhiise kan xalahaa ilaalaa hubadhaa xalahaan kun maali halkan facaasanii jedha qeerroo kamtu yeroo ammaan tanaa halkan facaasaa jira at the state of emergency think about it Oromoo yeroo inni xalahaan inni barreessiman halkan mooraa keenya keessa facaasanii jedha dodolallee Oromiyaan guutuun state of emergency la jirti sa'a 12 namni socho'u hin jiru halkan ka facaasu ka humna qabu eenyu mootummaa Abiy Ahmed waraana Abiyyiiti kana Oromoon gurraa fi ija isaa banatee sirriitti dhageeffachuu danda'u qaba
namni Oromoo tokkolleen qeerroon Oromoo yeroo ammaan tana magaalaa hin jirtu. Qeerroon Oromoo magaalaa hin jirtu irra guddaan isii magaalaa yaateerti. Because nyaata waan jiruuf Abiyyi Ahmed qeerroo lafarraa fixaa waan jiruuf Abiyyi Ahmed. Hidha guuraa waan jiruuf ka argate Abiyyi Ahmed. Manguddootaa fi jaarsota hunda hidhatti guuraa waan jiruuf xalahaa kana ganda keessa deemeetiin kan facaase waraana Abiyyi Ahmed. Waraana Abiyyi Ahmed. Kana sirriitti hubadha. Magaalaa Dodolaa keessa deemee waraqaa takka takkaan halkan qixxee mooraa namoota 60 kana irra deemee kan facaase. Akkuma amma dura warroota laala ijoollee baadiyyaatti kennanii manniin amaaraa jedhaniitiin yookiin ammoo manniin irraa amantii biraati jedhaniitiin Shaashamannee keessatti qeerroon magaalaa sanaa hin bahin bakka irraa dhufanii kan hin beekamne. Daqiiqaa muraasa keessatti gubanii kan deeman hardhallee waraqaa sana fuudheetiin manneen namoota kanaa irra deemee mooraa isaanii keessatti kan darbe waraana Abiyyi Ahmed. Because Oromiyaan yeroo ammaan tanaa under state of emergency jirti. Halkan keessa Oromoon socho'uu hin danda'u. Halkanii miti qeerroon Oromoo guyyaayyuu socho'uu hin danda'u Oromoo. Guyyaayyuu Oromoon socho'uu hin danda'u. Oromoon guyyaa socho'uu hin dandeenye halkan gandarra deemee xalahaa kaa'ee yoo jedhame Dodola is not America. Dodola America miti. Dodola America miti. Dodola Abiyyi Ahmed irree isaatiin irra taa'ee ummata dhiixaa jiru, ummata bixaa jiru, ummata halkanii guyyaayyuu gadi bahuu dadhabee kan dhumate ammoo ilmaanuma warra ijoollee ilmaan sikkoo mandooti. Maximum ijoolleen achi keessa dhumatan malee sabni biraa irraa yookiin gosa biraa irraa hin dhumanne namni hin duune. But it is faking. Akkana sossobanii xalahaa qe'ee isaanii darbanii ganama yoo gabba'u ummanni kun mana isaati yoo gabba'u xalahaa kana yoo argu maal ta'a? Terrorize ta'a. So Abiy Ahmed is a terrorist. Abiy Ahmed is a terrorist, a clear terrorist. So he is the one who is terrorizing the Oromo people. Ummat Oromo namni terrorize godhaa jiru, namni sodaachisaa jiru, namni mana isaaniitiiyyuu akka gadi hin baane dhoorgaa jiru Abiy Ahmed. Ummanni naannoo Dodolaa jirtan yoo dhugamatti qeerroon kan godhu taate qeerroon waan akkasiitii miti. Qeerroon listii namoota akkasitti Oromootiin hin deemu. Because listii bahe kana keessa obboleeyyan isaanii Abiy Ahmed amma mana hidhaatitti guuree dararaa jira. Akkam yoo ta'u qeerroon nama maqaa qeerrummaatiin kan maatiin isaa mana hidhaatitti dararamaatiin jiru qeerroon akkas godhe jedhameetiin kuni dhugaadha jedhee fudhatamuu danda'ama. Hin danda'amu. Hin danda'amu. Yaamichi isiniif goon. Warroonni biltsiginnaa keessartan kanneen hadhallee lafti isiniif hin bari'in kanneen hadhallee uf wallaaltaniitiin waan hin taane ummata kana wal nyaachisuudhaaf hojjetaa jirtan. Wanti isin itti deemaa jirtan kun wanti isin hojjetaa jirtan kun Oromoon eenyu akka waan kana hojjetaa jiru harkaa qabna listii. Ameerikaas taa'ee kasii wajjin hojjetaa jiru. Itoophiyaas taa'ee kasii wajjin hojjetaa jiru. We do have the list. Kana dhugaa jiru sin taa'in. Dhugaa jiru. Eenyutu galteen takka naannoo sanii gallaan Ameerikaa keessatti eenyutu dudda duubaan jira. Itoophiyaa keessatti eenyutu dudda duubaan jira. We know it. Kanaaf ummanni Oromoo naannoo san jirtan shira Abiy Ahmed ummata Oromoo Muslimaa kanneen laala waan jarri jettee barreessite osoo agartanii bar waan nama gaddisiisu. Waan nama gaddisiisu. Maal jedhanii tooppikii kennaniif akeekkachiisa qeerroo fi qarree Dodolaa irraa jedha. Kana kan barreesse Shimallis Abdiisaati. Shimallis Abdiisaatii fi saroottan miidiyaa irra teettu sanniin bada arraageessa sanfaa jechuudha. Akkuma mata duree irratti ibsamuuf yaalametti jedha. Marii idilee guyyaa adoolessa 9 ooleen namoota armaan gadiitti maqaan keessan eerame yeroo baay'ee marii hawaasaa keessatti rakkistootaa fi faallaa ummataa madoo fi faallaa ummataa madoo jedha sanuu laala. Ilmaan sikkoo madoon jettu. Isiidhaan kijiba isaanii madoo jedhan. Madoo fi sirkoo jedhan. Look carefully hubadhaa laala. Agartanii mi Oromoo kana qajeellotti tooppikii isaa laala. Mandoo fi sikkoo ka jedhu madoo fi sirkoo jedhan. Kuni this is what it is.
This is what is written by nafxanyas. Kanat alahaa nafxanyaan barreessee toppikii isaa mata duree isaa qofa laaltee himuu dandeetta. Mandoo jenna malee madoon jennu. Sikko jenna malee sirkoon jennu. Hin jiru lachuuyyuu. Fi ummata musliimaa ta'uu keessan hubachuu dandeenyeerra. Kanaafuu carraa tarkaanfii duraa kennuuf dirqamneerraa jedha. Guyyaa muraasa keessatti jedha. Lafaa fi dachee Oromiyaa akka gadi dhiiftan jedha. No way. Lafaa fi dachee Oromiyaa akka gadi dhiiftan eenyullee ilmi sikkoo mandoo tokko qeerroon arsii tokko ilmaan tuulamaatii waan akkasiin jedhu. Kuni nafxanyoota Siyyum Tashoomaa fa'atu barreesse. Nafxanyoota Abiy Ahmadiitu barreesse. Because there is no mandoo in the circle. Oromoo waligallaa mandoo fi sirko wanti jedhamu jiraa hin jiru. Kan jiru maali? Mandoo fi sirko. Laal wanti jedhati maali? Madoo jedhan quslanyaa. Sirko jedhan sirka. Lafa biraatiin beeyna malee ilmaan sikkoo mandoo bakka hin buutu alhaan kun. Qeerroon Oromoodhaa qeerroon arsii tokkollee jecha akkanaa barreessu miti. Kana sirritti beekan maalummaa ofii. Warra jechuma mandoo sikkoo jedhu sirritti jedhuu hin dandeenyetu waan kana barreesse. Kanaafuu jedha akkas jedhan lammaffaa tarkaanfii isinirratti fudhatamu hadhaawaa fi jabaataa ta'uu akka beektanii jedha. Kuni tarkaanfiin hadhaawaa fi jabaataa. Maali tarkaanfiin hadhaawaan? Maali tarkaanfiin jabaataan? Eenyutu eenyurra fudhata? Nafxanyatu ilmaan Oromoo irra fudhata malee Oromoo irratti tarkaanfii akkanaan fudhatu. Oromoon bilisummaadhaaf qabsaa'aadha. Oromoon lafa keessa ni miti. Oromoon magaalaa keessa jiru. Lafti harkaa qabu maali? Kaaree meetira 200 300? Kaaree meetira 500? Kanaaf Oromoon waan kana sirriitti himuu qaba. Kanarraa ka'anii maqaa namoota isaanii tarreessanii jiran. Maqaan namoota tarraa'ee kun hundi isaaniitu maqaa ilmaan maximum maybe ilmaan tuulamaa ta'uu danda'a. Kun yakka ilmaan mootummaan kun seenaa harma muraa fi seenaa harka muraa aanolee waakkatee seenaa harma muraa fi aanolee kitaaba keessaa baasee haqee hardhallee yakka biraa dhara biraa olola biraa nyaatinsa biraa ajjeechaa biraa ilmaan sikkoo mandoo irratti raawwatuudhaa fi labsa baafatee deemaa jiru akka ta'e kana ifatti beeka. Oromoon hundillee kana beekuu danda'u qaban. Amma dura wallaggaan jalqaba maal godhe? Ani yoo wallagga deemee wallagga na ajjeesanii jedhe. Sana jechuudhaan yeroo sanatti sababa ummanni Oromoo shakkiin garagaraa dhaabbilee siyaasaa Oromoo jidduutti jirutti dhugaa itti fakkaata. Namni yeroo ummata wallaggaa bifa sanaan fixan yeroo ummata wallaggaa irratti rakkoo sana hunda raawwatan sababa Abiy waan san jedheef dhageettii nama hundaa sababa argateef jecha ummanni Oromoo wallaggaan bira osoo dhaabbanne callisaa ture. Dabree Gujii seeni. Gujiillee namni dubbatuuf iyyuu hin jiru. Gujii namni dubbatuuf iyyuu hin jiru. Very few. Warri Gujii keessaa warroonni silaa waa dubbachuu danda'an kanneen akka nageessaa oddoo duubee garaadhaaf bitamanii okkotee isaanii harkaan qotatanii nyaatu. Hambaa Abiy Ahmed nyaatu. Isaan ummata Gujii san fixan sana arsii irra kaa'an. Maal gochuuf? Arsii irra wanti kaa'aniif. Take him out. Namticha Gujii irraa dhufee godina arsii ni bulcha jedhe san never let him. Never let him. Maal wanti sodaatamu? Duuti lubbuudha bara. Lubbuudha. Yakka olaanaa ummata kanarratti raawwatamu kana sirritti Oromoon beekuu qaba. Oromoon bakka hundarraa beeka. Kanaaf this is again another call. Ummanni Oromoo qeerroon Oromiyaa wal irra dhaabbattanii wal cinaa dhaabbattanii mootummaan kun yeroon isin itti kuffistan amma. Qeerroon lamaan isaa tokko ta'uu isaa maal beektan? Nama beektan jarri nagadatti malee akka qeerroon garaagarummaa hin qabne Oromiyaa keessatti yeroo lagannaan gabaa godhamu qeerroon biraa kan gabaabane jira. Kan gabaabane jiraannaanin qeerroo biltsiginnaa jechuudha. Kan karaa bane. Amma karaan cufamti kana booda adda baati. Karaa amma cufamu kanarratti qeerroon tokko dhagaa gadi baatanii dhagaa karaarra kaa'ame karaarraa kan fuune.
Mismaara karaa irra kaa'ame karaa irraa akkam fuuni. Keep it there. Nama fuudhamootu fageenyaan ta'aatii kaameraadhaan waraaba. Nama fuudhu jechuudha. Yeroo waraanni biltsiginnaa akkuma laalaa Haacaaluu ofii ajjeesanii nama ajjeeseedhan. Maatii Haacaaluu ofii fixaniitiin nama torba ofii fixanii maal jedhan shaneetu ajjeesedhanii shanee quba qaban. Garuu galanni qeerroodhaaf haa galu. Guyyaa awwaalcha Haacaaluu yeroo isaan rasaasaan ilma namaa lafarraa xaragan ijoolleen viidiyoo waraabdee yeroodhaaf intarneetii cufan malee forever intarneetii cufuun waan hin danda'amneef gadhiisan. Akkam ta'a ture guyyaa san? Akkam godhuuf? Akkam godhuuf? Kanaaf qeerroon naannawa kana jirtan, qeerroon eessumaa Oromiyaa keessa jirtan, naannaa waraanni keessan jirutti make sure that bilbila keessan charge godhadha. Bilbila keessan charge godhadha, taraa taraadhaan riikaardi godha. Bilbila keessan akka isin harkaan dhuman. Namni tokko yoo riikaardi godhee baatiriin isaa irraa du'e ka itti aanu namni biraa haa fufu. Galgala walitti galtanii dookumentii keessan bakka takka guurattu, walitti dabarsitu. Kanaaf adaraa isinitti haa ta'u halkanii guyyaa yoo dandeettan biyya keessan keessa dhagaan charge godhamu yoo jiraate, kan baatiriin charge godhamu yoo jiraate, soolaar chaarjarri yoo jiraate, soolaar chaarjara bitadhaa qeerroon. Yoo intarneetiin illee cufame yoo xiqqaate viidiyoo waraabdanii kaayu guyyaa intarneetiin gadhiifamutti gadhiisu. Kana gochuudhaan jabaadhaa hojjedhaa. Cal'istanii meeshaan keessan qawween keessan ka qeerroo Oromoodhaa bilbila. Qeerroon Oromoo bilbila isaatti meeshaa waraanaa isaati. Kanaaf fayyadamuun dirqama keenya ta'a. Inni kun kanuma jechuun barbaada. Gara biraatiin Abiyyi Ahmed Faati wanti amma jarri godhaatiin jirtu yookiin ammootu ajajni alamuun dabarse keessatti jechuudha. Waraqaa eenyummaa Oromiyaa keessa jiru hunda isaatu Oromoo waan jedhu yookiin ammoo Oromiyaa waan jedhu irraa kaasanii Itoophiyaatti deebisuudhaaf akka murteessan. Manni barumsaa yoo kan banamu taate ammoo fulbaana irraa eegalee afaan Amaaraa kutaa tokko irraa barsiisuudhaaf akka eegalan alamuun ajaja dabarsee deemeera asallaa irratti guyyama san. Kanaaf wanti nuti isiniin jennu kitaabni afaan Amaaraa dhufee mana barumsaa keessatti ganaa ijoollee barsiisota eessaa isinii fiduuf deeman laata? Gondariif Gojjamii because Itoophiyaadha malee kana booda akka Oromiyaatti yaadnu waan jedhanii jiraniif. Kanaaf kitaabni afaan Amaaraa akkuma kitaaba yeroo dabre waan jenne jira. Kitaaba qubee Abaacaa jedhu warra laagaama jijjiirsisan. Kitaabni sun Septemberitti solutionii godhuu baannaan gubachuu qabaa jennee dabarsine. Akkasuma Lammaa Magarsaafati they know that they are smart at that point. Kitaabni sun akka dhabamu. Abaacaan dhabamee wanti ta'u hin jiru jedhamisan ammallee qubee afaan Oromoo dhabamsiisanii Ingiliff achii kaasanii afaan nafxanyaa akka Itoophiyaadhaa yoo baatu eerpoortii Itoophiyaa yoo seentu afaan Amaariffaas hin fayyadu. Clearly let me tell you this. Eerpoortii yoo seentu Ingiliffaan waan hundi hojjetu. Kijiba. Paaspoortiin sii kennamu afaan Amaariffaan qabu. Paaspoortiin Itoophiyaa afaan Amaariffaan qabu. Ingiliffaan barreeffama. Why you have to worry about their language? Maal wanta ati cinqattuuf aadaa jara hadhallee akkuma kalees abbootii kennaaf akaakayyoota kennaaf fe'ansan aadaa isaanii hadhallee fudhanii sirra fe'uudhaan. Kanaaf Oromoo kitaabni afaan Amaaraatiin kutaa tokkoof dhufe barsiisaan an afaan Amaaraa si barsiisa jedhee mana kutaa sana seenus lamaanuu diina keenya. Lamaanuu walqixa. Lamaanuu walqixa diina Oromooti. Kanaaf kitaabichi gubachuu qaba. Barsiisaan sun mana barumsaa san keessa ari'amuu qaba. Manni barumsaa banamee jechuudha. Dhiyaateera amma yeroo ji'a takka akkana hafa. Manni barumsichaa banamee kitaaba afaan Amaaraa kutaa tokkorraa eegala jedhanii yoo si fidan kitaabicha sana fuutee buuteetiin gubuudha. That's clearly itti himamuu danda'u qabu. Gubamu kitaabichi sun. Afaan Amaaraa Oromoon yoo fedhiidhaan barata malee dhiibbaa ilmaan nafxanyootaatiin afaan Amaaraan baratu. Kan kutaa shaniitii barannu ni gaha. Kutaa shanirraa eegalanii qulqullina isaa eeganii yoo barsiisan gahaadhaa ol. Abiyyi Ahmed kutaa tokkorraa eegalee iskittaa sitti deebisuuf. Kutaa tokkorraa eegalee Abaacaa kan jettu dhiisee haala sitti deebisuudhaaf. Kana wanti haawwii sitti deebisuuf deema. Aabuu Gidaa sitti deebisuuf deema. We are not gonna take that. Abiyyi Ahmed Oromoo maal akka barachuu qabu isaa miti kan murteessu. Oromoon maal akka barachuu qabu nafxanyaa miti kan Oromoodhaan murteessuu qabu. Oromoon guyyaa Oromiyaan biyya taate guyyaa Oromiyaan isteeta dhugamatti federaalizimiin dhugaa irraa calaqqisoo taate Oromiyaa keessatti Oromoo waan barachuu qabu ofii murteeffachuu qabu. Isteeta Ameerikaa fudhadhaa waan akka isinii hima. Biyya kana yeroo dhufeen 2007 dhufe Ameerikaa.
2007 dhufee 2008 barsiisummaa eegale. Waggaa tokkoo fi akkana baatii muraasa. Waggaa tokkoo fi akkana walakkaa booda barsiisummaa deebi'e. Barsiisummatti yeroo deebi'u an wanti eegaa ture jalqaba of course akka biyya dhufee mana barumsaa seenee waa godhe an wanti eegaatiin ture kitaaba wal fakkaatutu namiifuu kennama jedhee eegaa ture. No. Except the curriculum. Curriculum inni baa curriculum objective standardii bahee sanaan ala kitaaba kamirraa akka barsiisu anatu murteessee bitata. Ani barsiisicha santu murteessee kitaabni kaayyoo kana galmaan naa ga'u isa kana naa bitaa jedhee ajaja an dabarsa malee namnummaan fudhee kana barsiisisan barsiisin jedhu jiru. That is where we have to go. Qulqullinni barnoota isteeta tokko isteeta biraa irraa garaagarummaa qaba. Kan murteessu akkamitti akka barsiifatu, standardii kamiin akka barsiisu, kutaa tokkotti maal akka barattu, kutaa lamatti maal akka barattu Ameerikaa keessatti kan murteessu isteeta. That is where we have to reach. Yoo federalizimiin kan jiraatu taate. Federalizimiin kan jiraatu taanaan Oromiyaan miti hin dhiisanii miti. Nuti cabsinee achirra ga'uu qabnaadha. Nuti cabsinee mana gabbaa. Hidhinnaa la sala raasii kallan. Hidhinnaa sala beeksisabochi caammaa gizaa jedhan jennee itti himuu danda'u qabna. Kal'oo uummata hangarraa kal'oo hoolaa uffachuu irraa hin baranne sirna barnoota isaanii wanti nu barsiisuun maali? Amaarኛው እኮ ቢጠቅም ለአማራ ህዝብ ነበር የሚጠቅመው። የአማራን ህዝብ እስከ ዛሬ ድረስ ከበቆዳ መልበስ ያላወጣ ቋንቋ ለኦሮሞ ምንድን ነው የሚጠቅመው? ማል ሲጎዳ hangarda jaldi momaa waan jedhan gogaa hoolaa uffatanii yaa'an manni kun hangarda kophee miilatti godhatan hangarda boggee irraa hin baane hangarda uffata isaanii ummata baadiyaa godhatte uffanni isaan uffatan waggatti miicama maal godhee firee afaan amaaraa isaaniifu oromoon afaan amaaraa jala dhiitame yeroo gabaabduu keessatti waggaa 20 keessatti gabrummaa sana jalaa bahee qaroomin sadarkaa olaanuu irra jira. Kanaaf oromoo wanti beekuu qabdu afaan amaaraa abadan ka fedhii oromootiin oromoon yoo irraa bakka kam irraa eegaluu akka qabu ofii murteeffatee barata malee ilmaan nafxanyoota afaan amaaraatti si fayyada. Fedhu afaan Sumaalee filachuu danda'a oromoon. Fedhu Arabiiffa filachuu danda'a oromoon. There is no government that can force ummata state biraa afaan kana dirqi baradhu jedheetiin kan murteessu hin jiru. Fakkeenyaaf mana barumsaa hedduu keessatti amma Ameerikaa keessatti ummanni Sumaalee bakka ijoolleen Sumaalee hedduminaan jiran afaan Sumaalee baratu. In addition to English. Second language baradhaa jedha malee mootummaan dhiibee dirqiidhaan afaan Amaaraa baradha. Fedhu ummanni Oromoo naannoo Arsii jiru afaan Sidaamaa filachuu danda'a. Ollaa isaa isa sadi waan ta'eef. Ollaan Sidaamaa, ollaan Oromoo Sidaamaa waan ta'eef. Sidaamni yoo barbaade an afaan Oromoo baradhadhee ollaa isaa san waan ta'eef murteeffachuu danda'a malee afaan Amaaraa fuudhanii feetu yoo barbaade warri Salaalee naannoo Salaalee kana kan jiru afaan Amaaraatiin lafa Amaaraa wal daangessu yoo barbaadan jarri sunaa baratani. Yoo dhugamatti walii himna kan jennu taate haqni itti deemu akkasi. Ollaa kan kee ilaalaa afaan Meeksikoo baratta Spaanish Ameerikaa keessatti akkuma gara Meeksikoo gad dhiyaattu. Afaan Faransaay fakkeenyaaf mucaan kiyya afaan Raashaa barate amma biyyanatti. Afaan Raashaa. Nobody forced him to learn that language. It is his interest. Anu itti himne. Ofii isaatii afaan Raashaa baradhaa jedhee afaan Raashaa barate Ameerikaa keessa taa'ee. Malee afaan Amaaraa akka amma Abiy Ahmed faati fulbaan irraa karaa Alamuu Simeetiin ergaan ajajni dabre sun abadan Oromiyaa keessa hojii irra ooluun qabu. Kitaabichi suni gadi dhufnaan gubachuu qaba dan. Guba barsiisaa sana mootu kutaa akka seennu ofirraa godha. Abbaa fedhe haa ta'u. Fedhu Oromoota, fedhu Amaara Goojjamii Gondar fidan haa ta'u. Kutaa seenee akka isin hin barsiifne. This is how we have to struggle. This is how we have to prepare for next September. Manni barumsaa ni banama taanaan. Because of COVID-19, manni barumsaa banamuu isaatu rabbitu beeka. Kanaaf Oromoo inni biraa wanti dhimmi magaalaa Finfinnee keessatti qabeenyi Oromoo bal'inaan gubachuu, saamamuu, yuunivarsiitota garaagaraa, kolleejota dhuunfaalee garaagaraa keessaa akka jiran saamanii jiran. Qabeenya isaanii kan saamamisan garuu Abiy Ahmed guyyaa takka hin dubbanne. Guyyaa takka. Miidiyaaleen kennas irra dalaguu qabanam. Yuunivarsiitota Finfinnee keessa jiran, kolleejota Finfinnee keessa jiran kanneen Oromoodha. Kanneen qabeenyi isaanii kompiitaroonni isaanii
ilmaan nafxanyootaati irraa guurameetiin deemi. Amma daataan isaa tattamaan irra dalagamee dhiyaachuu qaba. Deetailiin isaa jechuudha. Kanaaf Oromoo jabaadhaa yoomillee taanaan sirni nafxanyaa Oromoo bituu hin danda'u. Oromoon kana booda sirna wajjii wal dhabaarti malee namaa miti. Kanaaf adaraa isinitti haa ta'u tokkummaa ilmaan Oromoo jidduutti biltsiginnaan seentee diiguudhaaf deemtu kun ammas barachuu hin dandeenye jara barsiisuudhaaf immoo ikoonoomikaalii daamee jara gochuudha. Inni biraa Oromoo qalbiin qabin qarshii 10,000 si gaafattu 10,000 qabaannaan ciccirii lafa guurii biltsiginnatti hin kennin. Do not give your penny. Ciccirii lafa guurii yoo maallaqa keetii mara keetii laga si baasan taate malee maallaqa fuutee itti kennitee biltsiginnaan tujjaarsuun sirrii miti. Wanti mormiin gabaa karaa cufuun diinagdeedhaan mootummaa kana laamshessu. Gara kaaniin ammoo yeroo manatti dhufan hidhaadhaa baha jettee qarshii 10,000, qarshii 7,000, qarshii 3,000 kennita taanaaniin wanti hojjetamaa jiru sun sirrii akka hin taane hubachuun na barbaachisaadha. Hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf adaraa isinitti haa ta'u abbaan fedhe yoo isin adamnaa qarshii 10,000 hidhamaa. In kafalinaa maallaqa. Never pay a penny to this government. Sisaamaa jira hiyyoo mataa duuti duumaa bara takkuma duutanii laman duutanii. Hacaaluun du'eera hubadhaa. Ilmaan Oromoo daa'imman amata 14 amata 7 fi naannoo hunda dhumatanii jiranii kan hubadhaa. Doesn't make any sense. Ijoollee 5,000 oltu du'e. Erga as geennee booda amma immoo maallaqa gabbartanii hidhaadhaa bahuu jechuun ammas mootummaa Abiyyi Ahmed maallaqaan deeggaraa jirtu jechuudha. Gara tokkoon ni mormina jettan gara birootiin deeggarsa ta'a. Kanaaf do not pay them a penny. Penny. Akkasii tooppikiilee gara garaatiin kana booda guyyaadhaa guyyattiin dhufna. Inni dhuma irratti dubbachuu barbaadu hiriira biyya alaati. Mormiilee biyya alaati. Mormiileen biyya alaa keessatti gaggeeffamaa jiran kun keessattuu guyyaa jimmata dhufu. The next Friday, the coming Friday. The coming Friday, guyyaa Augustii 7 jechuudha. Augustii 7 hiriira haawwaniiti. Kanaaf all over the world hiriira haawwanii kanatti akka makamtan isin gaafan. Oromoonni sadarkaa addunyaa irra jirtan, deeggartoonni sadarkaa addunyaa irra jirtan hundi isaaniitu hiriira mormii kan dubartootaan gaggeeffamu kanarratti namuu akka makamtan hiriira kana keessatti adda durummaadhaan akkaataan ittiin deemamu ateeteedhaan. Ateeteen kun ammootu ateetii ammayyaawaa fi ateetee haala yeroo haala amma keessa jiru kanarratti hundaa'e akka ta'uu fi keessumattuu biyyoonni addunyaa kun dubartootaaf Abiyyi Ahmed yeroo uummata addunyaa sossobu kaabinee isaa parsantii 50 dubartoota godhee nuun jedhan. Garuu dubartoota waa takka hiikkaa hin qabne, dubartoota ejjennoo hin qabne, ka ejjennoo qabanii fi jajjaboo aangoo irraa fageessaa kanneen ammoo ergaa isaa qofa fudhatanii deeman aangoo 50 miti 70 yoo godhe meeshaa kaayate malee dubartootaaf carraa hin kennine. That is the worst representation. Dubartii ofitti amanamummaa hin qabne. Dubartii waa ofirraa deebisuu hin dandeenyee fi harka dhooftee baatu akkuma paarlaamaa Itoophiyaa jechuudha. Dubartii akkasii aangoo irra kaa'u jechuun that is the worst representation of women. Dhabamuu wayya sanirra. Kanaaf Abiyyi Ahmed kallattii sanaan uummata Oromoo dogongorsiisuu, uummata Oromoo jeequu hin danda'u. Uummanni Oromoo kana beektanii adaraa isinitti haa ta'u waan kana irratti akka hojjettan dhaamsa kooti kanaa ol turuu hin danda'u. Nagannaa jiraadhaa. Guyyaa gaarii.